guyyaarraa sa'aatii ammaa kaasee Kiristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. Yaa obboleessa koo abdii har'aa kaasee nagaa sii dhaameera. Nagaatti. Nagaa fi araarri Waaqayyoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Islaamummaan naga'eera. Akkuma beekamu obboleessa kiyyaa Abdii Raggaasaa duukaa uummanni Islaamaa alaaf keessa jiru itti dadhabdanii gatii guddaa kanfaltanii hanga guyyaa har'aatti aarsaa isinirraa barbaachisu kanfaltanii akka inni yaalamee lubbuudhaan jiraachuu danda'u carraa laattaniitu. Gamanumaan hawaasni Musliimaa bal'aan bakka jirtanitti galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu immoo duulaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa irratti geggeeffamaa jiru utuu inni madaasaa qullaasaa haadha isaatti argisiisuu kan hin dandeenye baasee uummata duratti kumaan kan lakkaaman duratti kunoona dhukkubaa jira jedhee utuu argisiisuu madaasaa dhukkubbiisaa miidhamasaa namni hubachuuf dadhabuudhaan qooda madaa mucaa kanaa qooda saayikoo mucaa kanaa eeguu irratti duuluudhaan irra darbame immoo nu fayyadamu jechuudhaan duulli godhamaa jiru waan qalbii nama cabsuuf nama qaaneffachiisudha. Gatiin Abdii Raggaasaa miliyoona 16 qofaadha. Akkaataa hojii isaatti miliyoona 16 miti biliyoonni 16 itti xiqqaata. Masjida ijaaruu, amantii kana beeksisuu, garee shaadaa jabeessuuf ijaaruu keessatti namoota rakkatan gargaaruu fi namoota immoo gara Islaamummaatti waamuutti kanaan dura kan turan caalaa jabaatee lubbuusaa aarsaa godhee hojjetee ari'atamaa, jibbamaa, hidhamuudhaaf barbaadamaa baqataa ta'ee biyya itti dhalate keessatti sababii amantii kanaa akka inni jiraataa ture namni quba hin qabne hin jiru. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kanatti garuu qoodi abdiif galatni abdii maal ta'ee jira? Duula irratti banuu ta'ee jira. Egaa anis gara obboleessa koo abdiitti dabalamee ergan dhufe qoodi abdii irra ga'ee anallee qaqqabaa akka jiru namooti hedduun quba qabdu. Jaalalliif kabajni isin biraa qabnu kanaan ergi hin deebiti taate hanga guyyaa har'aatti wanti nu wal biraa qabnu yoo jiraate obbolummaa Islaamummaati. Islaamummaa keessatti illee ergi wal irratti duuluun anarrattis obboleessa koo irratti duuluun hanga kana jabaatee itti fufa ta'e otoo gondaan hin dhufiin daaraa sararatu akkuma Oromoon jedhu otoo kan kana caaluu hin dhufiin malachuun immoo dirqama kooti. Kanaaf waa walitti qabnu immoo Islaamummaa waa wal harkaa qabnus Islaamummaa kunoo Islaamummaa keessan isiniif deebiseen jira. An guyyaa har'aa sa'aatii ammaa kaasee Kiristaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'eera. Keessattuu immoo wanti nama gubuuf wanti nama bobeessu yoo jiraate mucaa du'aaf jireenya gidduu jiru kunoo jedhee dhukkubbii isaa miidiyaa guddaatti utuu baasee argisiisaa jiru xinnaa guddaan utuu miidhama isaa ilaalaa jiru lubbuu isaa mootuu dhufne keessatti eegaa jirru intala kaleessa lafa inni ciisaa jirutti wajjin nyaata wajjin dhugaa oolanii galgala galanii utuu nagaa wajjin ciisaa jiranii biraa kaatee zayitii itti naqxee lubbuu mucaa kanaa balleessuudhaaf immoo billaa qabattee irra dhaabbattee ol deebitee daa'ima isaa ajjeesuudhaaf jennaan warri ollaa jiran dhufanii irraa baasanii meeshaa sagalee qabu yookaan shugguxiidhaanii dubartii daa'ima isaa ajjeesuudhaaf duukaa fiigaa turte kana dhugaa ishee barbaanna jettanii namoonni sagalee ta'aafii jirtanii isin hundi keessan anaaf nafsi gadaa'idha. Nafsi gadaa'ii duukaa garuu taa'ee waaqa waaqeffadhu tokko iyyuu hin qabu. Amantii walitti qabnus illee tokko hin jiru. Sababiin isaa obboleessa keenya miidhame kana qooda wal'aannachuu ishee obboleessa keenya ajjeesuudhaaf turte yaalii ajjeessaa geggeessite habaatu jechuun qaaniif salphina guddaadha. Obboleessa koos immoo irra deebi'anii ajjeesuudha. Qoodi obboleessa kootti dhufe anaan immoo akkanatti deemaa jiru waan naa galeef otoo aduun hin mi'iin dafee gaaddisan beekutti baqachuun dirqama kooti. Egaa kanaafiyyuu lama taanee lubbuu keenya dhabuur mucaan abdiis immoo bakkeetti abbaa malee guddachuur maatiin keenyas immoo nu lamaan qaban dhabanii tokkitti lamaan keenya dhabuurra tokkoon keenya hafnee daa'ima abdiifis maatii keenyaafis jiraachuun dirqama ta'a. Inni yoo barbaade har'a sadu borii sadu sa'aatii barbaade yaadu. Ani garuu jiraachuun barbaada wanta ta'eef jireenya filadheera. Abdii Raggaasaatiif wanta naamu yoo jiraate yeroo barbaadde du'uun mirga keeti. Akka barbaaddeettis du'uun mirga keeti. Waa lama bichaan sii dhaamuu barbaada. Tokkoffaa wanti sirratti duulamaa jiru gandummaa akka inni ta'e bareechi beeki. Dirqama si birmachuudhaaf si dhaabbachuudhaaf Adaamaa ta'uu hin qabdu, Arsii ta'uu hin qabdu, Baalee ta'uu hin qabdu, bakka biraa ta'uu hin qabdu. Duulli sirratti banamte kun duulichi duula gandummaati malee duula biraa akka isheen hin taane akkam beekutti akka naa galetti kanan si dhaamuu barbaada. Inni lammaffaaf inni dhumaa boor rakkoo yoo sirra ga'e waan ani irra deddeebi'e yeroo hundumaa sitti himaa ture.
itti gaafatamaa wabii lubbuu keetiitii yeroo hundumaa namni si sodaatu boriilee lubbuu kee namni balleessu Haayider Abdii Bilisummaa fi maqaa garee shaadaatiin biyya keessa kan socho'aa jiran gaaddidduu garee shaadaa jala dhokatanii maqaa garee shaadaa jala dhokatanii namoonni socho'aa jiran siifis maatii keefis lubbuu keefis baay'ee namoota sodaachisoo akka isaan ta'anan bareechee sitti nu barbaada. Lafa deemtutti of eeggannoo jabeessi. Dhugaa jirtu miidiyaadhaaf ragaadhaan walitti deebina. Nagaan turaa. Nageenyi rabbi isinirraa jiraatu. Uummata koo uummata Islaamaa macha hundumaa hunda keessan jaalala guddaa kabaja guddaan isinii qabaa. Isiniin jaalladhaa. I love you. Kiristaanonni kan kaleessa wajjiniin Waaqayyo waaqeffataa turre wajjin tajaajilaa turre. Maxxansa garaagaraa maxxansuu viidiyoo garaagaraa waraabuu miira keessa galuudhaan wallaalummaa kiyyaan yookaan miira kiyyaan waan an balleesseef isin mufachiisu yoo jiraate bakka jirtanitti alaaf keessaa kiristaanonni hundumtuu dhiifama akkanaaf gootan maqaa Waaqayyoo isiniin kadhadha. Ciao. Bareeda Haayider dhiisin jaalladha si kabaja nuti qabadhu mee nan fixadha. Dhaggeeffadhu doktor. Mobaayil baankiingii dur 600 maal dabarsa ture. Amma 300 malee dabarsu beektaa inni ni jedhe dhugaadha. Ani birrii 300 malee dabarsuu danda'u. Garuu baankiidhaan immoo meeqayyuu darbuu hin danda'a. Si galeera baankiidhaan miiliyoonni meeqayyuu darbuu hin danda'a. Mobaayil baankiingidhaan 300 malee dabarsuu hin danda'u dhugaadha. Dhaggeeffadhu. Baankii dhattee garuu miiliyoona meeqayyuu sochoosuu hin dandeessa. Kun dhugaadhuma waan qabatamaa an godhaa jirudha. Garuu utuu birrii miiliyoonni 16 ati kaleessa fudhattee dhufte ragaa hin jiraanne namni ciisee bulu jedhee yaaduudhaan akkuma namni si jaallatu jiru namni si jibbus kumaatamaan jira jechuudha. Silaa qaxxitaa ragaadhaan dhufa. Usumaaf filattan warri koree gargaarsaa maaliif usuu filattan? Silkii ragaa biikan dura gabaabsaa. Aboo akka shakkala hin dhabne maal taatanii bannaa tachuu ajandaa'uun asaatti rooti. Nurraa gabaabsaa. Laayifii galla as jirtu arattanii. Laayifii galla arattanii as jirtu. Nurraa kan dhiisaa shaqqalan nurraa kii. Asli asli nurraa gabaabsee jandaa kana. Hai Mubarak. Dhugaatti itti maaraman. Hojjetan nagaa hojii bobbaanee hojii hojjetan. Nurraa dhaabaa gabaabsaa. Ahmad Barsiisaa fajoo kana. Miliyoona 16 kanas bakka walitti qabameera. Hin qabamne abbaan jedhu amma dhufnetti. Kanaafuu doktor jaarsummaa duratti jaarsummaa keessaa baheera anillee uummanni akkasii beekuu qabdan jaarsummaa dura akka jedhee waan kana dubbate ana jaarsummaa keessallee karan jiru annaman mee waan sallaa inaan jedhe Akkamitti baate amantee baate moo dadhabdee baate? Jaarsummaa keessaa yoo baate akka bilaalsanitti amanuu qabdu. Amantee? amanee doktora namni awwala amanee ana bar ganama amanee bar an ganama dumana kanan dhufin dura amanee anisin bar. Osoo mana kana dhufin amanee hanganama wanni kun qabdan akkamiin amanne? Ayyee amannaan rakkoo hin qabu. Amannaan rakkoo hin qabu. Doktora uduu mana kana dhufin dura namni amanee ana yoo haqa ka dubbannu taate. Awwaluma gaafa dubbiin kun kaatu waa hedduu waan argeerruuf tanaan alallee waa hedduu waan beeynuuf uduu mana kana dhufin dura mana Bilaaliititti aniin wanni kun hin jiraa jedhee namni amanee ana. Osoo maasuun dhufin jaarsummaa kana maaf seentee yoo na gaafattani. Murtii deebisee aslee. Elame abazari ma dubbina mala itan jedduun seene namni keenya kun wani jaarsummaa kana itti seena jedhee faanini abbaan murtii waan aan jedhee jennaan dhufee isin kadhadhe malee anini waan kana akka haqa ta'e ganama dhagayan ganama arge sinii galee as anfaallaa fi illee miti jaarsummaa kana keessaan laallee haqa san waan jirtu tanatu jiraan hawaasa kanatti as deebuuf je haasofne malee haasofni doktoraa dhara jecha ofii mitinu dubbii gize makaate akka dhugaa taate beeyne ganama ayyuu amane kun Bilaalas keessa roota mana kana dhufin dura mana isaatittu wanni kun hin jiraa jennee afoo dhaabataatiin turre duraayyuu amanneerra waan kana eega jettan jecha waan kana jedhaa jirra jara keen. Ayyee amannaan salaamu alaikum. Erga kastee egaa goolabatti wala afaanii na fuutanii abbaa gadaa mabaruuk beekaan isin jala dubbachuu dhiise. Kanaafuu amma gara furmaataatti adeemamu. Gara furmaataatti deemu furmaanni amma furmaanni akkamii furmaanni amma birrichi miliyoona 16 ol ta'uu kana firris diinnis jaalattoonni amantiis amananii jiran
abbootiin amantis amananii jiran dhugaan dhugaadha qabrii qaba waan ta'eef hundi isaanii adaba goran malee hin beekanillee tokkoffaa warroonni eedar maal agarsiisaa eedar kaameraa mana keessa qabaata tokkoffaa warroonni asirra dhufan haasayanii gabbu'an kunniin namoonni gurguddaan kunniin hin beekan waan beekantu jira duraanillee haasawa baay'eetu dubbiin bukaayee ol bahe kun wanni laayyoon na biran ga'u hin beekanii inni itti aanu mootu isteeppii itti aanutti deemnamu isteeppiin itti aanu maalii namni 12,000 naan jettaniifi warro abbaa murtiitii fi mabrukfaantillee isteeppiin itti aanu what is the next jetti faranjiin isteeppiin itti aanu birriin kuni rakkina qofaaf osoo hin taane ummata gowwoomame hin saamame amma isteeppiin itti aanu maa inni gara mootummaatiin hordofuu gurbaa akkaawuntii isaa irra qabsiisuudha birricha mootummaan warasuudha takka lammata guyyaa wiixataa yoo aga wiixataatti inni harka dhufeen kennanne yoo dubbii tana manguddummaa nu jidduu hin seenne guyyaa wiixataatti haadha fi abbaa sumayyaa fiduudha intaloon isaanii akkamitti akka zayitii itti neetti yeroo meeqa akka garaa keessa dhiitee irraa baase akka inni nafse gadaay ilmoo lama ajjeese garaa keessa dhiitee osoo mana yaalaan geessin hunda kan evidence amaxalu step itti aanu isiinin gubde malee ilmoo nama ajjeefne inni ilmoo lama ajjeese amma anaaf inni xilaata taane jechuudha duraan wal gorsaa turre xilaatu steppiin itti aanu amma banafse gadaay kassalloon kanaaf dubbiin tola bagaanne akkuma amma ta'a 24 keessatti namni dhufee na soofsiisu dhabame kana sanillee ta'a 24 jedhu torbaan keessatti asayyan kanan godhin yoo jettan mucayyoo baasa birriin guurameera yeroo waan ta'eef mucattii jaarsummaan baasa isilleen ilmoo namaati tagaraa keessa dhiitamtu maal maa hakiman geessu kondomiin hin jiru kiniinnin hin jiru yeroo guddate jaarraa idami tokkoffaa keessa seenne akkamitti ilmoon dubartii garaa keessa dhiitamtee ulfirraa baa min maalatnu haramaneedha gurbaan dhugaa isinitti himaa Tapai dokter, mira ke salah bayi. dhugaa isinitti himaa Haidar. taargeetiin kiyya dhugaa ilmoo saniitii fi amantiin akka hin dallalle dhoogudha waan ta'eef as waggidaallu minumatti hamatu rabbi qabaan rabbiin qaba Pada umat lagi pada. Dubin anaaf ijoolleen rakkaata akka tolu hin dhiifnu du'e bada malee dubbiin akka litti deemaa jiru kuni booddee dubbii cimaatti darbaa jira. Namni ragaadhaan dura dhaabatu dhabame miti jara keenya. Erga ragaan biran dhaabanne maal ustaazonni keenya yoo keessan jirre sila amma maaf keessan galle mucaan kun gara lamaan rabsamaa ramne utuu dubbii asii cuftan dubbiin cufate amma gara lamaan rabsamaa jira. Kaani darabsa warra manti keenya darabsa mucaalee sagoon kanaafuu mucaa qabaatii kottu amani eeyyee galatooma birrii ammaninaa guuramee jira jedhee dubbiyaa cufu dubbiin kun cufamuu wayya lakki hin guuramne jedhee akkuma kaleessaa dhufee duraa dhaabatu namni walitti biruu kun jiru ragaa walitti adeeman jechuudha jara keenya ani gammadanii hin araaramuwan anaa fi ijoolleen raggaasaa kan araaramnu yoo mucayyoo miskiintitti dhennu abbaan isii beekii jiru baadiyyaa beekii jiru tun hidhaabaate ka beekii haamataalo Kada baqa. lakkoofsa abbaa qaba ka haadha qaba hiriyyaa mucayyoo qaba ka araaramnu anaaf ijoolleen raggaasaa mucayyoon sun gubuu miti gana deebitee haa gubdu isiin baate qofa intala dubartiiti bar waa'ee isteetimanti abbaan barba abiyyi baasuu hin danda'u dhiisaa kana isa abiyyi biyya bulchaa jiraami abiyyi fidee na sobsiisuu hin danda'u sirritti hima dhugaa sirritti hima soddaan kiyya fidee na sobsiisuu hin danda'u rabbii gaditti Itoophiyaa isa harka qabaami isa waa'ee birichaa waa'ee sheekota kennaa kabajaa isin qabna qeessota kennaa kabajaa isin qabna paastaroota kenna dubbiin isteetimanti isin ooli abiyyi nan sobsiisuu fide
كأرارم نوجولة وجين ميرا يارتم من قبا مجايو هدابات هاقلتم هذا فبا برت أكما إني سني قالي مجتلين ورّا وفيتف قال أيو أثر في مسي تورب حركة إثيت الرانيا تنيريون نسا سراتنيا رجريتني حركة إثين راديكاتورت جارتيني كا كمنني سراتنيا رجري وقت من مالتنا جارتيني كا سراتنيا أكمي جد أكمي جراكة إتترين ألف الرابط تكامي تيلم إلى دياسبورا إني جنة برادة وكذا زيتي تنتهي عند فدا كان إفيدنسش تبي على $100 إرجت سريتي هارا أبا كنجر قارتو أتى تجارتنا ما ملك أمبتي وشانتو هاي amma isi wonne akaditti alaramna nagati tura wori asre jiratan wori jolle ragga sayti riyatan jaartumman qaba adli wajin kan aramtu yo jaarti te tayda jirtu araramte baafte ko yani birri dinga gumalle wa takatti isin kadanna karada kada injalada yo na karatarin amana woni takatti isin kadannu Tadul ceesu nama dhugaa taate wonni dhugaa namni martuu gamana fiinne wama argaan jiru dubbiin dhugaa jedha dhara waliin soomnu. Wanni amma haasa'e kun illee dhuga garaa keessa dhiitamuun tumamuun reebamuun jaartiin nikaa sarraatanyaa jedhameetiin mooraan isii tuqamuun warri isa wajjin daawwaa godhaa ture hundi hin beeka warri mana isaatti nyaata hunda beeka. Obboleettiin dallaalte itti fiduun obboleettiin wal baratuun hundi dhuga mucattiin ilmoo qotee bulaa ta'uun intala wallaggaa ta'uun eenyu maqaan isaa baqqalaan obbo'eenuun lakkoofsa qaba hin qaba asis bararra nagalchiira jedhanii galchuu dide jaarsummaa isin dhiisuuf amma xaalloon. Amma gabaabduu wannan jedhu isii tama birri tana isin kadhachuuf ta birri wanni dhuga irraa dhaabadha haa nyaatee si faa'uu fi. Tanallee hidhabaa taa'ee hidhabadha. Dhiifama gaafadha. Tana ta mucattii tajetta waliin itti deemna numartuu mucattiin haa baatu. Tini dambain ini so. Kawam mucattisan walumaan gaafanna gaafii hawaasaati. Intala durba qaba ilmoo durba lama qaba ujala waan boru ijoolletti taatuun beeku indiso. Indiso. Waan mucattiin hagaa baasanii ta dolcheesanii masifeessinaa fi akkasitti nu wanti jedha waan mucattiisanii kun abbaan murtii illee asira. Abaazarri silaallee heedarin bilbila irraan kaasan jedhanii bilbila amma abbaa murtii irraa hin kakaasan na fakkaata gizeetiif dhaqanii dippiloomaasii amma haasaame kanaan yoo ka fudhatanii abbaa murtii jaarsummaa hin fudhatanii mucattii araaramaan baasu tabiraan gubbaan feetanii teessanii yoo mataan ho'iite laati yadila indisaan ila akki jira kana doctor Ustaz Ahmad waa gaafadha Ustaz Ahmad wayya bibi Abdi Raggaasa obboleessa keessanii miti obboleessa namummaa obboleessa islaamummaa obboleessa oromummaa obboleessa islaamaa Sumayyaan obboleetti islaamati miti obboleetti islaamaadha. Hayyee maarree ka isin hin jedhu waa'een isteetimanti illee baabni isaa haa cufamu waa'een birri illee haa cufamu waan guurame rabbi haa sirreessuu fi si dhagaan jira asli ay lalu ba anarra saat dheeraa ture. darkan illee dubbadha. Dhiifama saat dheeraa irra ture tiktookiin na darbe qabsoon jihaadarra waan jiruuf koppilinki ishee godhaa jihaadarra jirra nu darbe tiktookiin nu darbe jihaadarra waan jiruuf koppilinki ishee godhi amma duraan jihaadarra turre qoya warra jala jirutti ma qoya duraan jihaadarra waan turreefi amma mootu gara umarraayititti mirga dubartoota falmuutti seenaa jira koppilinki ishee godhaa ijoolleen shamarranii hundi keessa amma gara mirga shamarranii falmuutti seenaa jira amma kan isin hin jedhu anamma waan barbaadu karaa gabaabaa waa'ee akkaawunticha namoonni gurguddaan meeqa yaalanii hin dadhaban waan danda'amullee miti ani miidiyaa kanatti waan itti saalfadhu waan hordoftoota kiyya warra na jaalatu itti qaanfataniif ofii kiyya itti qaanfadhu hin godhu asliin
nama arrabsaa afaan isaa adaban qabu yoo jiran sun xabaayii kiyya amala kiyya rakkoo miti dafee hannaa fi kijiba hin godhus godhees hin beeku fuula irratti illee hin godhu. Amma waan isin jedhu eega inni obboleessa keenya ta'e isilleen obboleettii teenna warri asirra jirtan hundi keessanuu dhaqaa shimgilinaa qabaa mucattii miskiintittiin baate tiraanspoortii aga wallaggaa deemtuun ana kennaa fi duraalee nama bira teettee qaraa turte jedhanii yoo qaraatellee ilaallee nama bira geenna kiraa irraa kafallaa uma wanni isa mileen kudha gurree isii guruu dadhabnuuf hin jiru irraa kafallaa mucattii hidhaa baasa. Anaaf ijoollee raggaasaa akkasitti araarama. Maal jetta waan kanatti? Ayyee asli xumurtee sagaleen koo jiranii? Hin jira. Ayyee galatoon. Amma dhimmi guddaa dhimmi muhimmiini waan kana lafaa kaasee dhimma hawaasaadha. Qabxiin guddaan ishuun dhimma hawaasa buqqa'ee jiruu fi gargaarsi haa ta'u ituu jedhamu inni viidiyoo sooshaal miidiyaa kanarra deddeebisee gadhiisuu fi akkasuma bakka gastii seenutti dhimma isaa kana himatudha. Miti kan kana kaase. Amma gara dhimma hawaasaatti adeemamu tokko isa jalqabaa. Inni kan biraan waa'een isteetimentii maalii ergaa namarraati bilbilli kaafamuu dide wanti sun achitti goolabameera. Hawaasaaf hin jedhaa jira malee ofii koo argeera wanta asliin jedhe dhugaadha. Ana Ahmad Hussein amala koo keessa akka hojjaa koo akka bifa koo kana mini naman sodaadhu. Kun aslii mattu likki masantti ma waan inni jedhe dhugaadha. Edaan gala wallollee irra gartaniitti miti. Waan asliin jedhe dhugaadha argeerani ija kootiin wanticha jechuudha. Wanti sun dhugaadha. Ituma dhugaa miti ta'e utuu wanti kun dhugaa miti ta'e immoo dhufee sooshaal miidiyaa kanarratti xiqqaan guddaan asli wanti kun dogongoradha irraati dhaabbadhu jedhee nama meeqatti dhaabsiseera tu wanti kun dogongora ta'e as bahee sila asliin afaantu naal bahee akka haasaa bara kanaatti afaantu naal bahee nan dogongoree jedha sila. Kanaafu wanti dhugaadha. Kan obboleettii keenya kanaa ifa deemamuu qabuun. Chaappaatti dheeran. Ani chaappaatti dheeran. Akka Ahmad Hussein kan kana jedhe. Of ta'ee of ga'e. Isa kan akkas godha. Amma gara hawaasaatti deema. Hawaasa nama 10,000 kanarratti gara dhimma hawaasaatti deemamee waa'een hawaasa buqqee kanaatti adeemamu dhimmi Sumayyaa, dhimmi Abdii, dhimma nama dhuunfaadha. Wanti Abdii barame beekame. Dhimma hawaasa keenyaa dandamachiisamee deemamee itti deebi'u yookaan immoo qaamni biraa dhimma obboleettii keenya Sumayyaa qabachuu. Asli na hubatte kanuma yaanni koo galatooma. Bareeda. Namni yaada qabu jira kan biraa moo goolamnu kalaas namni cinqame. Namni ishee amanuma keessan barbaadaa egaa amantanii kalaas. Asli. Anatu qaba doktor. Gaggabaabsa. Galatooma amma dubbiin dhugaadha wanni namoonni hedduun amma amananiitu jiranii. Nuti durallee wanni isin jettanii soballee hin jenne darii fi abuzarillee ka jedhee an jidduu kanatti maaf furmaatan goonedha. Ammaan wannan akka nama tokkotti isin gaafadhu boru galgalaa jennee miti beellamni keenya dura ka ture. Haga boru galgalaa jenneemi imimmaan reeffa firaa torba garagalchanii sani yoo danda'ee bilbila narraa kaafame yaalaa yoo dadhabame ammoo anillee akkuma uummanni koowwan amanaa jechuudha. Maaltu amanuu isin orge ijaan argaa jirtan? Hadiisa daliilaatti amantanii isin da'iifa barbaadanii yana daliila dhiibtanii. Maaliif seete? Abbaa murtee ana isinii qajeelchaadhaa kenname. Akkamitti osoo hadiisni daliilli Bukaarii Musliim jiru da'iifa barbaada? Ana asli waa isinii qajeelcha anama bilbile. Amma asuma jiru kana isarratti miti akkuma isiniin jedhe namootuma dhimma kana keessa walaba ta'an. Nama asiillee osittillee hime namattillee hime namni hunduu irraa fudhachuullee isinillee irraa amanuu dandeetta namni achi keessa jiru. Waan kanarra jirraa isinoo maalirra gettanii jedhee gaafadhe ganamarraa dhimma kanarraa akka adda baasa itti dubbadhee ture.
amma isaan kan jedhanii waan xiqqoo wayiiti jira xiqqoo nu eegi haga baankiillee geennee jira haasaallee akka isaatti waliin turre jira baankiillee isteetimentii baankiillee baasanii harkaa qabanii maaltu ittaanaaf akkamtu ittaana waan jedhu xiqqoo yeroo nu kennaa jedhanii. Haasaya keessatti waan na sobsiisu fakkaata tenne eeyna. Abboodhii si kaattis. Waa kana keessa amma gammaa qoradhee nagarre. Ani jechiti yakareessa illee lafumatti maan fidne anu kun lafarraa waan kana deemaa lafarraa waan kana godhaa jedhe malee asirraa haasa'u mun jedhe malee badii keessa dhiibe. Isinitti moo ana faaniin? Birri isteetimantii amma isaan baasan isinitti moo ana sobsiiftanii ka duraa malee ka haarawaa? Na agarsiiftee bara baati. Laala haarawaa. Ka guyyaa kuran dura ati keessin garsiise. Jasti naawoo yoo har'a baasan isinitti muu ka amma isaan baasan. Amallee irra guuraara hin jenne maal? Laa jechuun maaliif amma namoota warra akka waggaa 27 barachuu kiyyan beeynetu asli maalitti akkaawuntii namaa beekaa. Hagaati bajaajii jaarsa keetii ittiin bitte beekaa Habiibtiyan Faaxee binti Islaam. Waan amma har'a baasan isinitti haa himu akka sirriitti kijibaa ta'uuf. Jetti muddi jedhi. Minuu himee. Hemi. Laalee dhufaa qooyaa kan dubbisee dhufa. Sammuutti qabanne. Asbaa si dub. Jara na yoo tasii jira kana fooloo godha. Ayyee kaarraa isinii baasaa qo'a. Ani wanni si himu garuu namoota isin qopheessuuf qopheessaa. Sa'aatii 8 dura Abdii Raggaasaa lammii koo galatoomaa. Miliyoona jaageenyee jirra. Alhamdulillah miliyoona 3 immoo manni rifeensaa tokko naa baaftii jedheera akkaawuntii isaa maxxanseera. Walumaa galatti guuteera kalas. Guuteera jedheera. Guutee miti amma akkaawuntii. Nama taa'e. بدون سيارة يعني يكفي. أما كوتانو بناتا جو غبابسا كوان كنا بناتا جو غبابسا. ورد تجاتنو أكاونتي قوي ونيلا dhageeffadhaam birri nama har'a warri har'a baase waan argan steetimentii isinitti hima birri miliyoona 17 kalee 16 isin yaa'imi miliyoona 17 waraabadhaa na sobsiisa deema mee adummaan kunuu soba haa ta'u kamaarraa kana yoo na sobsiisa mee kan duraanii dhiisatiin kamaarraa kana birri miliyoona 17 kuma 200 kuma 96 birri 200 birri 34 saantiba 40 way deema na sobsiisa kanallee bilbilee bilaletti kana yoo argin warri si bilbile so yoo arra kanan argin fiidiyoo jettan akkuma koroonati shu isini godha birri miliyoona takka faaxeen mana madaami miira keessa galtee dabalte saayii deemur keessatti dabala har'allee mucaa rabbiin laaffiseefi ene awaadaati birri kuma koroona ergituun diiteelii na bira gaa iyyaan daandish qimamii mana madaam birri akkaawuntii keessatti qabdu beeka si baasee si erguu danda'a haga warri keessan irraa baasee fi haga ittiin beeka jettu naa gaafadhu jedhe yoo barbaade natti jaarsa keetti kan ergitu hundi na gaafachuu dandeessa rakkoon qabu harki keenya dheeraa siin jenne amani hin amanta amanuu baattaa si baasee si fida so asumaan haa goolamnu waa'ee birrii dhiisaa ani meeqa qaba waa'ee itti takka waa'ee bakka hayyee yoo akka carraa ragaan jiraate homaa rakkoon qabu yoo ragaan jiraatu baate mootu dippiloomaasii illee araarsina uummata amma walitti afaan isin buusan illee araarsuu danda'a rakkoon qabu ani maarshii akkaataa itti naqanii akkaataa shanirra galchaniin beeka isin walitti araarsuu hin danda'a no problem tiktookii kanarratti akkamitti akka namatti araaramullee hin beeka waan ta'eef rakkoon hin jiru isinii araarsaa karama kanaan warri akka abbaa murtii Ustaaz Ahmad Mabruuk Bilaal kunniin sila Abaadarrii fi Heydar naffee kiyyaaf osoo dhayettee namoonni jala kana jirtanillee karaa dippiloomaasiitii ani ijoollee raggaasaa wajjin araaramuuf qophiidha karaa humnaatiin yoo taatellee homaa rakkoon hin jiru. Waa hunda keessaa wanni ati na gammachiifte hedduu galatoomi waa'ee dhimma mucayyoo san dubbachuun wallaahi hedduu galatoomi
wanni san irratti jabaadhu maaliif hayti gamaa gaman allee laallamuudha sirna aadaa Oromoo keessatti illee namni nama miidhee qofa osoo hin taane miidhamna walaalee jiraachuun mala akkam itti kanatti namni hiyyeessi biyya keenya keessa beektaa waan laallamu beektaa maranii achuma kaayanii wanna sanillee hordofii isiillee dhugaa isiillee rabbi haa baasu miidhamni shamarra keenya akkuma aadaa duraanii ta'ee jiraachuun ni mala waan sanitti hordofii abbaa dhugaa rabbi haa baasu hordofii hedduu galatoomii isin jedha bakka sanitti hedduu natti tolte ani isiillee beeku garuu miidhamaa takkallee bira dhaabachuun dirqama keenya dirqama namummaati kanaaf galatoomii ulfaadhu isin jedha waan san itti fufi. Nagatti bakka abbaa murtii waan dhageettanii nu deebi'a ka isaatiif mubaarak. Doktor. Yoo jiraanne yoo jiraachuu baanne du'aa'idha akka nun daganne keessattuu gaafa duniyaa irraa godaanne. Asli daqiiqaa sadi nu eegaa jedhaara ni midhoobse asuma irratti yoo dhufan akka dhufan godhaara. Ilaaloo kiyya ani yoo dandeessan. Daqiiqaa sadi nu eegaa jedhaa jedhani qooyi dhahina ati mootu ragaa garaagaraa doofina garaagaraa yoo waa taate sagalee sii taanu keessan erga dhugabaatu. Adimu no Aydari. Aydari. Doktor. Galatoomi ulfaadhu. Waan amma kaaftan kana irratti waa'ee Haydarii fi waa'ee Ustaaz Abuuzar irratti la jalatee nakki jiru namni biraa haa miidhamu jedhu namni jaalatu hin jiru. Wanni xiqqoo qalbiin teenya haa wanni jechuu barbaade waan amma Bilaal harkaa qabu kana mee haa dhufu sun rakkoon qabu sun achi mana huma rakkoon qabu wanni amma isin kaaftan ufumaa fiddanii ufuma araarallee buuftanan. Dhugaa lafa jiru tokko maali wanni kun dhugaa parsentii 95 ol nu amma bare haga amanu nu gootanii jechuudha ana tom kaleessa raana waan kana foo dhaabbataa ture maaluma amanu isin dhooge sila iyyaan argaa jirtu mee naa ofsaaka naa ofsaa maaltu amanu isin dhooge naa ofsaa fi mushkila naa ofsaaka waan jedheeftu jira nama kana waliin haasaa ture gaafa inni miidhame irraa kaasee haga ammaatti jechuudha. Ila doktor nu amma waan kana keessa haqiiqa biyya sanillee hin jirru hin beeku akka namaatti akka saayibaatti beeka waan inni natti himetu jira waan ofii kiyyaa beekutu jira waan beeku san ammoo waan kana jechuun fedhu as akka inni dhufu barbaada ila argatanii yoo wanni kunillee miileen dhibballe achi galee jiraate ta'e namni achi warri san baasaa roo hin jiru isinillee ammoo achi baasa jedhaan jirtan kun waa walee nu galchu waa'ee wadhabbii amma Haydarii fi yookiin isin ajjeefnaa maalillee wanni kanallee gahullee hin jiru kanallee yoo kaga'u taa'e dogongora abbaa fedhe haa ta'u dhugaan dhugaadhaa jechuudha waan kana mee eega harkaa qabaatan eega Bilaal fa'aa achi nu tuqaa jiraate daqiiqaa 3 tana haa eenyu eennee furmaata kanallee jara namni gaafa waa wayii ta'ee jedhe ammoo irraa haasa'uun hin taatu. Amma kalee nama afoo dhaabbataa ture keessa Ustaaz Abuuzariin nama saahiba akkasuma Haydariin illee nama saahiba. Afoo dhaabbataa ture sirrii miti wanni isin gootan dogongora. Jarri kanaa lamaan waliin mataa fiduu qabdan malee gara doktoraa gortanii nama sana amma akkas godhuu hin qabdanii. Yaada jedhu wal afoo dhaabbataa ture ta'ee amma dubbiin ofiiyyuu furmaata eeganoo dhuftanii. Waan kana akkasuma furmaata goonuu isiniin jechuun barbaada. Araara barbaada araara. Doktor yaada koo kenna deemu gaafu. Yaanni buraanatti kenna deemu deeqa tokko sinu daangoo. Daqiiqaa sadii yaani salphina obboleessa keetti ilaalteen deemtu re cufaanillee dadhabe. Dhaggeeffadhu galaa dhaggeeffadhu. Waan tokko jira. Sa'a torbaan walakkaa laayibirra jira bara boo qabsoo miti. Utuu kaleessa ijoolleen lapheenuma baattanii dhugaadhaa viidiyoo isin argitan sheernaa gootanii ennaan Aleekstaayee jalatti dhaqee argeera. Mormi isaa walitti galee wayii minaamni dhugaadhaa. Xaalibuu galchi dhiifa ba'a. Akka shamarrummaa keessanitti. Xaalibuu galchee. Qooyi warra seentimantii baasee dhufe warra dhimma harkaa qabu dhiifama hin dubbattani. Kanaafuu doktor. Abaaboo darba Ustaaz. Dubbicha warra gooloo mudate kanaafuu. Gawin qabani. Mee qooyi mubaarak qooyi. Abaaboo darba Ustaaz yoo jiraattan. Tokko barreessaa Ustaaz Xaalibuu barbaada warri modiitara. Akkanumaan barbaada abaaboon qabanillee hin beekanillee. Dua mame. Kunoon jira ila Xaalibuu Hussein.
أرجع أيوة كس الفاتة الحمد لله لقابا سودا في إسانس ورطة قيمة قدة تبتارني جزاكم الله خير أنه قدس أكس إيه السلام عليكم أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فردا كما يابتن كان يابتني قلتن بوكان مان قلتن دا كابسو قدار قلتني كان ورا سنور دفنا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وندك سنو حواسني ورث عليك يا لغارتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبح يا كابولا كيس زلالو فينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن فيما نجا الحمد لله قال ربي فيا بقى نجاجرات تنجني بقى ورمان جيران واني كليس أكتسا أنا مود ممبراتي في فيني كان رفي سجنتالي ومراسا وما كيكر چنتان أرجمالي لايف اللينسين أكاسي تيجار جامو وان أرجساني تديكو قلبين كنا نشابه kaleessa galgala saa ta'uu akkasuma ganama kana guyyaa guutuu haga sa'aatii kanaa dhimma takka osoo hin qabanne waan san hordofaa turre hin dhagamaami hin dhagama dubbadha dhagahamaa sagaleen hin dhagama kanaaf gama keessaniin gahuu barbaannaa dura dursoo waan jiru yaadotii jiru nurraa fudhatuudhaaf qophii ta'uu keessan isinirraallee dhageennee kaaneetiin gama haasawaatitti deemna. Haasawa kiyya gabaasaan duratti ammoo yaada gaggabaabdu jeneraal waan ta'e amma akkana qeequu gamana qeequu gamas qeequu waan tokko tokko dubbatu osoo hin taane waan horii badeemaa barbaadan jennaan Oromoonni horii jiruufi jedhanii waan jeneraal ta'ee borus wanni kun jireenya keessatti wantoonni gara garaa nama mudataa wanti tokko nama mudatee karaa ittiin fooyyessuu dandeenyu walaafoo qabannee kaanee sana booda waan qabannee isin dhufnetti isin dabarsinaa kanaaf hayyamamaa ta'uu keessan isinirraa dhaga'uu barbaada. Qophiidha dhaga'uu barbaada. Ani gaafii wayii gaafachuu fedha asliidu isaan ittiin seenu. Gaafiin ustaaza asin gaafachuu barbaadu dhimma waan deemtanii kana keessatti waan hojjettanii kana keessatti rabbi jazaa isin haa deebisu. Abdiin quba qaba abdii si waliin jira laayifii dhuftaniin waliidhaan gabaasa guutuu kana dubbachuu keessaniif komiin booda ka'u jira. Isin komatan jira. Wanni kun marimaan immoo viidiyoo jedhu baasaa doktor viidiyoo abaan isheenni akkam waan jedhu san adda baafachuu barbaade akka wanti kun lammata irra deebamee hin haasofne ajandaallee akka hin godhamne rabbi isinirraa haa jaalatu nama hedduu isin jaalannaa hedduu isin nama isin kabajnu dhimma kana jala sararamee akka lafa waa kaamu waan barbaanneef gaafii tana isinii dhiyeesse. Waan kana yeroo laallee dhufna isiniin jennu abdiillee qabannee yaada jirus qulqulleessinee hanqoo taatu hanqoo hin taanillee taatu qabatama jirtu taana jennee waan ammoo ummata keenya waliif fayyisa. Ammoo ni takkattiin isin beekuu qabdan tokko jira. Kallattii fedhee haa ta'u kagamanaallee waatu nu jalaa hanqateedha. Akka namtichi fardarraa akkamiin lafa dhoofte abboo jennaani. Ani gamana laalee fardi gamana laalee jidduma kana keessatti lafa dhahee jedhe. Kanaafi namoonni waan kana yaada kana dhiyeessanillee waan kana dalaguun kayri jedhaniiti. Warri waan kana imalaa turellee waan kana ummanni keenya wal dhabee waan akkanaatiin haasawamee kana boodaan eeganaa ammallee ummata jidduutti wanni tokko rakkoon tokko uumamu osoo hin taane rakkinni argame sun furmaanni isaa qurcaan garaa eeganaa ammallee waansa walitti guduunfineetiin nagaa jidduu kanatti buusuudhaaf kanaaf karoora kanaan isin dhufnee abdiinillee na bira jira akkan. Galatooma. Video banadha barakallahu fikum jakeessa wallaalaa waa dubbachuu gaariidha namni dursitanii haasaa adda addaa kutuu hin taane
Ustaaz irraa gaafii qabdanii wanni garaa isin quuqoo jiraate deeffachuu akkuma kiyyan dandeettanii maal jettan dooktor? Ani si qajeelfama wayii kennuu barbaade. Ani si waliin ta'a malee isa waliin jira ganamarraa. Even yeroo live akiyyarraalee haasa'u waan kana maal lafatti fitta yoo jedhu waanuma tana barbaaduudhaaf haasa'ee ebaluutti dogongora qabaa abdii bira rakkoon jira asli bira rakkoon bira haayidar bira eenyullee maqaan dhoofne viidiyoo kiyya keessaallee arguu dandeettanii hatti tun akkanatti bahuu qabdi qulqullaa'uu qabdi waan jedhu ture. Bahuuf ammoo sekendiif daqiiqaa wayii laakkataa jirti. Yoo dogongora taate akka dogongoraatti dhugaa taate akka dhugaatti ol baatee waan irraa jiruuf gaafiin jiru tartiibaan aarii tokko malee miira tokko malee akka sammuu namoota gurguddaa mana keessa jira kabajaadhaan akka gaafii keessan dhiyeeffattan waan jedha sumaan isin dhiyeessaa ulfaadhaa galatoomaa nu kabajuu keessan ustaaz isinillee. Ila qajeelfamni tokko kan jiru Dr. Asli isaan dhufanii jiranii isinii alatti namni isinummaa lama waliin dubbadha nu marti kennamuuti haa qabannu gabaasa isaan nu haa kennanii ergasii gaafii qabnullee ergasii booda ustaazallee hundi gaafanna hundi kennamuuti qabannee doktoraa fi sheeka walitti haa deebinu. Galatooma. Omar akkoo hin jiru isaanuma nama guddaa roon dubbannu. Carraan keessa ustaaz. هيا ما شاء الله دكتور أسلي قالتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد حواسك يا وني بكم كبوتوكو ليسكنا عبدي غا فإني جماعة أمانتي دفلة نمني دفو إساتي تجمده Eega dhufee wareegama qabeenya qofaa miti lubbuu isaallee kennuu qaba jedhee wareegama kana kafalellee uummatuma kana akkasitti dura dursamee beekamuu qaba. Kanaafis galatooma ulfinni sanyitti isin haa dabritu jechuun barbaada. Itti aansee nuti nama akka nama tokkootitti waan kan akka dhaga'een online seenuu hin dadhabne. Garuu wanni online irra seenuu na dhorge hayyoota asirra haasawan hedduu wanni xiqqoosii garaa na nyaata. Eega rakkoon kun argame biyyi teenna beekaa qabdi hayyuu qabdi nama qabdi. Warri online jirullee online irra jira. Tariitii warri namni yeroo tokko warri waan kana kaleessa qooda keessaa qabaatillee qalbiin namaa walitti shakkillee qabaatuun ni mala. Nama kanarraa bilisa ta'e nama akka kennaa karaasaa jiru. Waan kana biraan gahanii dubbii lafatti qulqulleessanii furmaata kaayuu osoo danda'ani maaliif ol bahame ka jedhu. Nuti irra caalaan hawaasa kennaa warra asirra jiru hawaasa muslimaati. Shari'aa kana keessatti diiniif tumsuu obboleessaa tumsuun akkuma jirutti ta'e ilmi namaa eebii qabaatu waan beekaniif rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhani nama obboleessa isaa tokko sattare duniyaa akiratti illee rabbi isa sattaraa jedha. Rakkoon yoo jiraate rakkoo san harka lafa jalaatiin yoo laallamee wanni sun furmaata itti kaahame rakkoon sun furmaata argatee wal sattaruun illee ni argamaa jechuudha. Yeroo nuti akkana teennee haasofnu kaleessa illee kawaayee obboleessa kennaa abdii dubbatellee numa kaballaqa kendellee numa ka eegana amma illee waan hanqoon argama jedhee ummata dhageessisillee numaan tuni hawaasa kiyyaan haqiiqaa jiru isinitti himaa tan ammoo qalbii keessatti naa qabadha. Tokko wanni tokko yoo argame awwalumaa itti fiiguun hin barbaachisu qorannootti hajama qoree seeraa ijaaruutti hajama. Wama ufii hanqifneef homo ufii tartiiba isaa balleessine tokko deebinee nama komatuun qabdu. Dura dursu namni tokko rakkate taanaan dhibame taanaan yookaan dhimma birootiif qarqaaramuu barbaachise taanaan namnummaan tokko dhufee nutti himee lafuma ol kaanee girri jennee dhaloota bubbee ta'uun hayyoomni kenna eeysa beekumsi kenna eeysa namoomni kenna eeysa beekaa qabaatuun kenna eeysa. Kaduraaniin karooraan koree ijaarree lafaan kaan. Koreen gaafa ijaaramu tartiiba mataa isaa qaba. Koreen tartiiba mataa isaa qaba jechuun akkaawuntii nama dhuunfaa kana ta'uu irraa tartiiba nama amannu hayyuu biyyitti qabduun yoo ta'e wanni namni zanni illee waliin badee namni illee balbaltii isaa banamee yookaan harka keessa kaatuuf kun hin argamuu ture. Gaafa duraan argamnu illee jarjaraan itti seenna. Eega argame illee jarjara keessa deemna. Eega dubbiin argame illee akka nama hayyuutitti fixatuu dadhabnee jarjaraan bittinneessinee wal biraa yoo deemne mammaa kaatuwiin nuun jedhe tokko jira. Hawaasni kiyya dura namatti fiiga lamuu namaan fiiga sadaffaa wal biraa fiigaa ka jedhan tokko akka akkisuun hin taane boruufillee baradha. Rakkoonni argamaa
rakkoo argame san adeemsa jiruun qarqaaru qabna tartiiba nama hayyoomatii fi beeka irra deemuu qabna Rasulli alayhi salatu wassalaam suraka ka daliman aw madluman gaafa jedhani kamiidhee fi kamiidhameellee tumsi jechuun tartiibni sun maali bootaa namni dogongora nama sirreessuuf bootaa namni haqa qabu haqa namaan jechuuf wanni tokko tartiiba irra deemuudha an akka nama tokkootitti akka xaalibu ridallaatitti dhimma kana osoon dhageenne qilleensarraa dhagayu wallahi isin komadhe dhugamatti hayyoota keenna mashaayikan keenna warroota sila ummata afoo dhaabatee waa haasa'u kana walumaa gala in general isin komanne qilleensa irraa waan fixanii nutti gadi buuftanii suni isinirraa mala natti hin fakkaanne maal ifi kakaleessa waliin fiigallee numa nuun jedhan ka waliin fiigallee numa nuun jedhan ka wal biraa gatee fiigallee numa nuun jedhan namni yoo rakkate qubni tokko yoo ajaa'illee irraa muranii garri itti deebisan hin jiru san akkasitti akka fuulduraaf borullee ammaa rakkoon argama yookaan galgala tana fidhee kaanee tabirootti nutti dhufa gaafa nutti dhufellee ittiin finnaani haasawa kiyana qalbeeffadha haasawa yeroo duraanii sooshaal miidiyaa irratti dhaloota bubbee ta'uu hin qabnu dhaloota bubbee jechuun gamanallee gara gallaan hima fiiga gamasillee gara gallaan fiigan nurraan hajamsiisu waan kana fuulduraaf tartiiba nuu godha ulamaa innu keessa jira hayyuun nu keessa jira beekan nu keessa jira yoo dogongorrellee dogongoraa kennallee ka qabatu qabunuma karoora kana akka tartiiba nuu gootan asumaan isin yaadachiisa inni lammaffaa waan hanqoo argame san karaa ittiin argame saniin namni gaafatu sun nama waan kanarraa bilisa ta'ee qulqulleessu godhuu dhabuun nama yookaan namnummaan sunuyyuu isuma kanatu natti karaa maleen dhufe jedhee shakku ta'uun waan kan akka hammaatu ta'eera social media nullee amma waliin dhiifnu social media dhiifaman beekne horaabee lafa gadhiiseera waan namni biroo mashaayikni dubbatee fi eegana ammallee haasawaan keenya dubbateef hayyuun dubbateef diqqaan dubbateef guddaan dubbatellee kanu jaalatu birallee galee kanu jaalanne birallee galee san akkasi akka qubanuu qabaattan asumaan isin yaadachiisa itti aansuudhaani duniyaa tana keessatti namni ni dogongora sheekamiini birootu maal jedhanii sheekamiini biroo hayyuu keenya ni beeytanii yeroo imala majlisa oromiyaa keessa nama 11 waliin filamnee osoo waliin dalannu namni wayii rakkoo wayii isa mudattee jennaan an ciqicciqii dadhabee amma booda ustaada keenya sheekamiini isin biraa galaa jira jennaan dhagaytaadhe yoo ciqicciqii kan barbaanne taate ganda qabrii dhaqii jedheen gandi ilmi namaa itti naman caqacaqne qabrii qofa jira duniyaa irra jiraannaan ciqicciqiin addan baatu jedheen yoo jiraatu barbaadde ciqicciqii waliin jiraadhu jedheen namni eega duniyaa irra jiraate ciqicciqiin illee jira hawaasa kiyya rakkoon illee ni jira wal dhabdin illee ni jira walitti zanii baduun illee jira wal kakaleessa abdii illee rakkataa ture isinuma irra caalaa namoonni hayyoonni asirra jirtan dambitti ol beekna nama takka ebalu isiniin jiru namni wareegama lubbuu fi yeroo keessan abdii kaleessa kennitanii adda ammoo yoo deebitanii isin kumataa taatan namni biroo maal isiniin jedhaa keessatti ilaalladhaa tanuma jenna eeganaa waa'ee mallaqaatii wal qabatee ani kunoo baankii isteetimentii isinittis mul'isuu danda'a hanga guyyaan irraa bahee kaleessa malee dheengadda guyyaa 23 akka lakkoofsa faranjoota baankii isteetimentii guutuu isaa baasee jira viidiyoon illee isinitti mul'isuu danda'a gaafa abdiin mana yaalaa seene takka irraa jalqabee hanga guyyaa dheengaddaatti 23 tti baase baatii afurii ayye dubartiisa rakkoo qaba isiisan mallaqa baase keessatti faayinaalii tana cheekii namni godhuu barbaadanillee faayinaalii tana isinitti mul'isuu qaba akka argitan kana kunooti jechuudha mallaqni galee miliyoona 15 Diqqoo sirreessa. Okay, dhiifama. Eeyyuu akkasitti. amma isin sirraa'e Yaa. miliyoona 15,432 fi 81.37 jedha. Kan withdrawalii ta'e ka keessaa ba'e miliyoona 11 fi 41,517 akkasii
mallaqni akkaawuntii irratti hafe hanga guyyaa kaleessa malee dheengaddaa miiliyoona 4,390,564 ta'uu isaa kanaadha mallaqi. Ustaada. Kaleessa inni bar kaleessa yoonni miliyoona 4,500 nu garsiise laayivii nama 18 irratti. Dr. Asli kiyya bareedaa kiyya qoyme siifita. Dhageeffadha siifita jira koo dhageeffadha. Nuti 15 tana gaafa arginu 15 tana yeroo arginu 15 fi 16 jennee garaagarummaa jiru waan sanitti dubbatuudhaaf amma deemaa hin jirru. Akkasuma mallee kun kijibaa san jenneetiin waan sanitti deemutti illee hin jirru. Birriin amma haqiiqaa jiru eeganu baafne guyyoota achi as ba'e sanillee baankii isteetimentiin akkatti baa. Garuu farqiin jiru miliyoona mataa rakkoo miti. Ankura jaha jedhee isin 15 fiddan homaa rakkoon qabu tokkuma inni. Garuu ani isin dura dhaabachuun barbaadu. Siigalee jira bar waliigallee irraa bar. Haga guyyaa ati jettee nu amma waan haqiiqaa jiru san wal madaalchisuuf haga guyyaa ati jettee san finne jechaa kiyya malee. Taniiti ati guyyaa kaleessa yookaan guyyaa hadhaa ta'uu ni mala. Laala. Ka guyyaa kaleessa yookaan hadhaa ta'uu danda'a haqiiqaa ka jiru kan amma kana wanni waan ani nama haasawa wanna haqiiqaa jirutti guyyaa isaallee sitti mul'isu mee guyyaa isaa okay. Mee guyyaa yeroo takkatti. Homaa rakkoon qabu miliyoona mataa. Kyotaataanii buddeen ittuma uffaasi raasaa keessan malee asliini miliyoona 16 jedhee inni miliyoona 5 jedhee garaagarummaa guddaa jira. Shanii miti 15. Inni kaleessa. Inni miliyoona 4 akkasii Mubaarak. Inni kaleessa miliyoona 5,100 wayii nu garsiise. Viidiyoo biraa qabda bara. Amma miliyoona 4 qabaa jedhe. Ila. Ani an rakkina irraan qabu ustaada kiyya wallahi jarraa nama focha ani wallahi isinii miti nama diin rabbii qoma qabu tokkotti bu'uun barbaadu kalee ijatiyyaan miliyoona 5,100 wayii argine anaa mi nama 18 arge miliyoona 3 jira amma sanillee dhiita. Amma isinii nama xiqqoo nama guddaa ta'u wajjiin waan wayii ta'e mumkin malee isteetimentiin ka'an baase kuni Agaafa wanni kun itti galeetirraa haga juun 18 kakalee maleeyyuu guyyaa 10 dura. Kun asirra jira bar guyyaa jira bar idiitingi minaamin illee mitiina guyyaa jira argitanii mi garuu rakkoo miti dubbiin nu araarsa. Haga juun 18 jira kun bakka maqaa isaa kanarra ilaala maqaa isaa jira. Haga juun 18 no problem. Amma alaa kulli haali wanni nu waliin nu galche amma siifixaa jira. Amma afacha walitti wanni nu waliin nu galche maalinni inni miliyoona 4 jedhee miliyoona 16 jedheeni isin immoo jaarsummaa nu qabdanii miliyoona 15 fiddanii jaarsi qixxeematti nu araarsa afixadhe anamma gara kiyya waan barbaadullee anamma waan barbaadullee waan akka miliyoona 5 ta'in akka gargaarsa geettee irraa hafte dubbataa ture malee daadin maasara yoo miliyoona 100 taate wallaahi hanama haasudun mallee qabuumi anamma gara kiyya afixadhe kanatti quufean. No. Koi kama dubbin finne bar. Eeshi. Dubbin finne Dr. Asli in fakaatin na jala. Amma dubbi ber waan jiru sinitti majra. Wani no amma kana dubbataa jirruufi. Ila. Adeemsotiin jiru mallaqni nuti ka 23 baafne guyyaa ammoo yoo irra cheek godhuu barbaadde irra si qabee ilaaluu dandeetta ammallee waan qabatama lafa jiru waan taateef. Amma wani nu jedhaa jirru maali? Isa sanillee qorannee adeemsotiin jiru maali? Miliyoonummaan 15 kuni ka qarqaarsaatiin ala ka biroo jira jenneellee gaafanne nama. Mallaqni akkaawuntiin inni qabu isa kana qofa. Mana rifeensaa qaba. Mana rifeensaa guyyaa meeqa gala? Torbaaniin meeqa argata? Namni hojjetu nama meeqa? Namni hojjetullee tilmaamne torbaaniin namni tokko waan argatullee tilmaamne wanni akkaawuntii isaa irra galullee yoo tilmaamnu nuti. Torbaaniin namni warrootiin rifeensa muran sheerii walitti 12,000 torbaaniin fudhatanii ji'atti meeqa ta'a sheerii addaan qoodama waan taateef ka jedhu tilmaamne ka ji'a 4 yeroo tilmaamnu mallaqni akkaawuntii isaa irra galee akkaawuntii isaa irraa deebi'eetiin mindaadhaaf keeysaa kafalamee sana booda isaa hafu yeroo laallu arraawundi naannoo miliyoona 2 ta'uu isaa mirkaneessine. Amma san qofatti illee hin dhaamne. Birriin miliyoona 2 kan kiraay manaatii fi ka hojjettootaati fi ka rifeensaa warra hojjetuuf warra sheerii irra galullee jira. Kun amma tiraanzekshiniidha malee jeneraali ati noormaali ni beeyta. Mallaqni akkaawuntii tanarra tootaali magali.
kanamni tariiti fakkeenyaaf osoo namni tokko bira kaatee illee galu yookaan achi booda irraa ba'ullee haaluma saniin jiraatee mallaqni qarqaarsaa qofa osoo hin taane mallaqni dalaggaa isaallee irra galuu mirkaneessine takka. Inni lammaffaa wanni haqiiqaa lafa jiru kan ammallee namni yeroo hedduu misunderstanding ittiin godhu koremmaan gama qarqaarsaatiin waan kana itti deemaatiin ture abdii waan kana keessatti ol qabatee mallaqni yeroodhaaf haga gaafa yaala deemtuutitti akkaataa nutti himameedha haqiiqa isaa immoo rabbitu irraa beeka